yeruma lamaanii amma yeroo kana. Waraana isaanii kenna. Jiraata aanaa barbaree ganda sirrimaa Dumaal zoonii sirrimaa keessa jiraadha. Hojiin kiyya qotee bulaa ta'ullee jaarsa gandaati, jaarsa biyyaati, jaarsa umrii ganna 70 jechaadha. Sanii wayita jiru guyyaa har'aa sa'aatii 7 irratti iddoo mana kiyyaa lafa Heempoo jedhamtu irratti dhufee ana ka'uuduu salaatu jaakee tabaafatee salaata rabbirra hatti bahee jiru dhufanii namni lama tokko maqaa isaan beeku tokko namni maqaan isaa Mogulbuus jedhamu dhaaba shaka keessa kan jiran dhufanii harkuma rarraasanii na qaban. Maatiin tiyya hundi achitti boottee qabanii achumatti lamiidhaan fuudhanii naan deemanii iddoo Luugoo jedhamtu bakka konsuma isaanii Harargee keessa achitti na fidanii achi na finnaan hojii kee tokko haga dhaaba kana keessa jiraatte waan dalagaa turte shira xaxaa turte waan bulchaa waliin dubbatte himi ka jedhuun irratti kaasanii dhaaba kana ani paartii kana filadhee jira keessa jiraataa ture waan jaarsi achi keessa dalagu dalagee waan nagayaa dalagee badii tokko dalagne hawaasni kiyyana beekaa biyyi tana beeyti jaarsa nagayaa jedhanii filameet gora dubbadhee gumaa dubbadhee biyya addaan galchee waltajjii irratti du'aayii banee nagayaan banaa'e dura dursitee wayita waltajjii dubbattu hunda waan kennan jammaraan turre dhugaa jirtu lafa kaayinaan jedhanii waan keessan ani wanni dubbadden jiru waa'ee biyyaa dubbadhee waa'ee nageenyaa dubbadhee jedhee itti hime deengadda Shaashamannee deemtee maal barbaada dhayite naan jedhanii Shaashamannee inuun dhaynee jedhee deebii itti deebise amma hoo ammoo eessa dhayite amma galtu kakalee galte kana naan jedhanii kaleessa yoo galu ammoo sirriidha akka aanaa kennatti muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiyyi maanguddoo biyyaa nageennaaf maanguddoo Oromoo keessoo kenna mari'annaa nagaa irratti mari'annaa jedhee ganda hundarraayyuu nama 5 waamee jira. Namni 5 waamamnee tokko nu biraa fayyaa dhabee hafeenu namni 4 irratti dhihaannee haala nagayaa achi dubbannee akka baalettuu nama tokkottu argatee Haji Aloo jedhamaa waan nageenyaa mari'annee muummicha ministeeraa kennaaf pirezidantii naannoo kennaa obbo Lammaa Magarsaa wajjin keessoo Oromoo irraa mari'annee nagaa biyya irratti mari'annee galle jedhee yoo an deebi'u itti deebisu kijibduu maasan deemta kalakayaa kadhaan kaane akka shanoo darbatan godhuuf hin deemne waan san mari'ataan turre warra waliin mari'atte tokko lama jedhii himi waytanaan jedhan waan san mari'annee hin beeknu yoo mari'annellee akka mootummatti waraanni gale kun nagayaan nu haa dabalamu waan jennu waan nagayaa dubbannee jirra waan badii tokkoyyuu wani mari'anne hin jiru waan ka'umsa mari'attellee himi waan amma maayyii tana ammoo deengadda achitti isiniin jedhan tarkaanfii fudhatamuu qaba icciitii achitti kaayan san masaraa mootummaa keessatti jarri isin qabsiifte himina jette waan nagaya malee waan tokko nan qabsiifne jennaan dullaa fudhatanii irratti bahanii achirraa qabanii dhiiga kana fidde gara 5 6 10 dhaabatan namni narraa ilaalee jiru laal asirraa qabee la maaliin isa rukutan dulla eenyummaa isa rukutan Mogolbuus tokko maqaa isaa hin beeku garuu ka'ee sunna tuqne isaaf tokko kaachi jiruun na rukutaa ture asirra na tuqani as gubbaa na rukutani dugda kana hunda walumaan nagaya harki kunis akkasuma kana hunda eegana irratti hojjetanii homaa himu waan dhabe na fannisa.
waan na gooteef hin boo'u. Oromoo maraa santu karaa jiraaf boo'e. Ilma Oromoo maraaf laal. Jaarsa gannatti dhugaataa maati. Badiin ala akkana ta'e. Dhaabatana geeddaru waan biraa qabu. Hundi tafni kun yoo amma saalfii fi yaasuudhame malee akkanatti kana kun faana keessa akkasuma yeroo sadii ka haadha na kaaya. Haadha ilma namaatiif hin malle anaa jaarsaa kana yeroo sadii haadha kaayanii maangurra baasanii itti waytana harkisan dhugaa himtaa jedhanii na teessisan. Wanni himuun jiru kanuma jedhee ammallee na deebisan. Dhugaa him jedhan dhugaan an qabu kanuma dhaaba kana waliin jiraachuu malee rakkoo takkan qabu badii hin geegessine waraana keessan turre hangoon qabu jaarsa biyyaati. Yeroo sadii kahanni na kaayame kadhatan. Yeroo afuraffatti wayyaanee geeddaraa turte dhaaba bututtuu kana jaalatta. Ji'a lama ga'uuf jirra. Takkaa nutti hin dhufne achi teettee shira xaxxa. Eega fannifamuun irra sii jiraate, eega risaasan dabaadabuun irra sii jiraate, eega kana didde kormummaa teetana si kolaafna jettee anaa ganna kana karabbii kiyya ragaa qabu. Ragaa qabu. Kolaanfamee irraa bahe ilma 30 dhale. Maal abbaa keetiin kolaaftaa. Kunooti jedheeni eega fuudhanii 2-3 wayyaaneen nama keenya akka godhaa turte si goona naan jedhanii aggaammi nafa saala kiyyarratti yeroo meeqa godhanii wanni irra dinnaganii jiru. Bakka imbooye amma nagartanii yeroo tumamuun boonne yeroo fannifamuun boonne amma keessoo kiyyatti kan dhagayame yeroo Oromoon biyya baatee muummichi ministeeraa Oromoo tahetti wayita Oromoon naxaa baatetti wayita Oromoon akkana taatu. Wanni naan jammarame kun ammoo nama maraaf wayita karaa jirtu hawaasa na duuba tafe kajarri tun badii akkasii itti deemu jirtuuf boo'e malee tiyyaaf wallaahi rabbillee ragaa qaba isiillee ni akka ajabattuu tazzabbii ilaalte namni dhagaan akkanaa maal naan jette haga na quutu san nan dhukkubnellee booyuu dhiisi waatiin xala akkasitti taa'e ijanuu ragaa qabadhu naan jedhan rabbi waliin na uume ijallee gadi hin qabanne garuu kana boocha godina Oromiyaa kee jiru waliin teessoo muummicha ministeeraa guyyaa tokko dura muummicha ministeeraa bira taa'ee akkana ta'uun kiyya sababa saniif akkana ta'utu na booche bakka kana galatoom. Wani dhagayaa ture oboon simanne haajinii uummatallee simachuusuu dhoowwee uummanni biyyaa ummanni Harargee nuti qabbalee nu teessisee jaarrolee fi waliin dargaggeessa waliin haga ammaa hawaasni sirri marra jiru nutti hin baane wanni gufuutti ta'e haajiin du'uu qabaa wanni jedhamu foormishinii dhagayaa ture. Yeroo ammatti Oromoon akkas waliin godhuu jedhee dhugaatti hin fudhanne taa'e isima santu tahee naannoo sanii waltajjii jira. Sirba jira, tapha jira, bakka na fidan san dargaggeessi gara garaa dhufee achirratti bashannanni guddaan jira. Namni rareebe hin jiru birumatti haala gammachuutiin uummata sana dhageessisaa. Debii tiyya haga hawaasni dhagahu, dhawaa tiyya haga hawaasni achirratti bareessuun keessa isaanii warra isaan geeddaru haa ta'u malee bakka na tumanitti adduma na tuma waraana isaa Adii Baaloo jedhama. Jaarsa sanillee haga kiyyamii dhine malee miseensuma dhaaba kanaa ture isallee tuman jechaadha. Bakka tiyyaan hin geenne tuman Adii Baaloo jedhama garafamee haadalleen hidhamee na dura haadallee irraa hiikanii garafan jechaadha. Achi keessatti ammoo nama biyyaa keessaa gandi guutuma jira. Fakkeenyaaf Muhammad Taajuddin, Ahmad Daawud warri achi keessa jiru yeroo akkasna godhan ka argu tokko isaaniitiin haasawa isaanii
zooniin luugoo sun guutumatti waltajjiirra jiran guutumatti garuu isaanitti achi nan finnee na hanqisanii armatti narratti shira xaxanii warri waltajjii irratti banamu sun warra luugooti. Harargeen bakka bakka ani hin beekne ta dhuftellee ni jirti. Hawaasni bakka jiru Harargeedha. Akkasuma godhaniif illee isaan gammachiisuudha. Isaantu isaan geeddaree kana jechaadha. Bakka manatti ammoo itana qaban intalumaan dhalee Kulsumaa Haji Abdurrahman jedhamti. Isitu nu bira jira. Lammata irratti Bilqiisaa Sheehaa jedhamti. Niitii gurbaa kiyya ka bulchaati. Sadaffaa irratti Anabee Ahmad jedhamti. Niitima ilma kiyya kan lammaffoo fi warra kanan na bira jira nama sadii na bira jirani. Ani yeroo sanitti uyyuu wayita isaan na qaban alatti na deemanii bakka haala isaanii waan dur beekuuf abaawoon nama hedduullee as dura wayita ajjeeftu danqaradha ajjeesuun haadan ajjeesuun haalli garmalee sirra dalagamurra xiyyiitiidhaan manuma keessa duratti si hadhoo foon kee akka allaattiin alatti hin nyaanne kan jedhu karoora baafadhee sidaajaa kiyyarraa bu'uu didee lama sidaajaa gubbaan na rukutanii namicha na rukute dullaa harka qabee eegaa wal qabneen booda kawaahila ammoo qawwee narratti qoraasee dhawamte adoonaan jedhu na dhayi jedhee deebii adoorratti deebisu ijoolleen tiyya sun abbaa kiyyan du'inii waliin deemnaan jennaan ijoollee kana garmalee hin godhu ijoolleen tun akka malee ta'urra bakka ijoolleen tun hin agarreen na ajjeeftuu jedhee qaxxitaa isaa waliin deemuu danda'ee eega achi geenne waan dura sitti hime san irratti hojjette jechaadha. Hidhannoo afaan gaddeebiftee hidhaarraa gaddeebiftee midhii guutuu akkasitti deebifte. Tokko qawwee dhammee qaba, tokko gommaa qaba jechaadha. Akkasitti qabde millaaqiin irra hin jirtu. Namni jedhan bifatti diimaadha. Dheeraa namaatii qumatii hojjaa qaba. Kaan maqaa isaa beekuu hin dandeenye nama furdaa gurraacha martiin armarraa gaddeebitu lachuu martii qabdi. Garuu gurraachi suni martiin isaa foohaadha nama gurraacha. Kun ammoo diimaa magaala isaati lachuu nama dhedheeraa maqaan isaa Mogolbus jedhee ka himame alaafii waraana saniitiin aan jedhan akka dhagayetti. Qaamni isaa waliin hidhatee jiru himsiisaan himne harka dhabdanii jedhanii kana tumurraa fuudhee nama narra dabalee jira. Inumaa adoo ka duraanii akkasin na tumu kabiraa daraan najjabeessuu malee namni narraa furtoo godhan jiru isaan keessa. Achitti dhoowwiti nu iddoo keetti namni narraa dhoowwulleen achi silaan jiru qaama achi jiru san keessa namni narraa ittisuu danda'u kanaa kadhatulleen hin jiru jechaadha. Warra isaan waliin qurxii isaan waliin guutuu bahe nama waltajjii isaatti ti'ee marame nama isaan nyaachisee obaase nama isaan achi qubachiisee waan ta'eef isu warra gammachuu qabu malee warra narraa ittisuu miti. Warri silaa narraa ittisu ka yookaan irra du'u bakka saniin an agarre jechaadha. Luugoo keessa ganda wadhakkaadha. Luugoo keessa iddoo san boqqolloo jira, boqqolloo midhaan qabdu jira, muuzii jira, gandi gaawaa gamana masee jira. Biiroo gandaatiin qixxetti carii keessatti biiroo irraa diqoo achi fagaattee achi keessa jirti. Iddoo luugoo jedhamti ifa jechaadha. Akkasitti abbaasisee addaan hin yaadadhu warruma harargoota ollaa kennaa sanii abbootiin wayituma obruu dhaqanii maqaa obruu saniitii fi muuzilee san addaan baafatu wayita achi dhaqee addaan hin baafatanii obrotaan addaan waan hin beekneef garuu ganduma keenya ganda ijoollee ganda harargeeti jechaadha. Oobni afattee qubattee achi jalaa duulti jechaadha. Amma duratti nama 11 turte amma ammoo kaleessa adiqqaattuutti dabalamte jedhanii heddumti sii namaan galu.